Ashamaar kafuun eekam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbaniin isin dhageessaa oduu waliin handarartuu Bushaati. Lakkoofsi haadholii ogeeyyii yaalaan deeggaramuu hundahanii dhibbeentaa 50 ga'uu ministeerri fayyaa beeksise. Lakkoofsi haadholii ogeeyyii yaalaan deeggaramuu hundahanii dabalaa dhufuu Daarektarri fayyaa haadholii fi daa'immanii Dr. Masarat Zalaalam ibsuun bu'aa argameef ga'een deessistootaa olaanaa akka ta'e ibsaniiru. Akka bara faranjootaa bara 2016 lakkoofsi haadholii deeggarsa ogeeyyii yaalaan dahanii dhibbeentaa 28 ture yeroo ammaa gara dhibbeentaa 50tti ol guddachuu eeruun waggaatti lakkoofsi haadholii sababa da'umsaan du'anii 30 ture yeroo ammaa gara 11tti gadi bu'eera jedhan. Dhaabbileen fayyaa babal'achaa dhufuun bu'aa argameef sababa ta'us eeraniiru. Itoophiyaatti kiliinikoonni 17,000 fi hospitaalonni 400 jiraachuu simuun lakkoofsi miidwaayifarootaa 17,000 ga'uu pirezidaantiin waldaa miidwaayifarootaa Zannabaa Akkaalan ibsaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaas giddugaleessaan haadholiin 30 guyyaan sababa da'umsaan lubbuun isaanii darbaa jiraachuu ibsaniiru. Gabaasa kana kan arganne marsariitti faanabc.com afaan oromoorraati. Itoophiyaatti sababa dhibee TB'n guyyaatti lubbuun namoota 57 ni darba jedhame. Itoophiyaatti sababa dhibee TB'n guyyaatti lubbuun namoota 57 akka darbu ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerichi sababa dhibee TB'n Itoophiyaatti guyyaa guyyaan namoonni 57 lubbuun isaanii kan darbu yoo ta'u, sa'aatii tokko keessatti namoonni 2 lubbuu isaanii kan dhaban ta'uu himeera. Ministeerichi dhibee TB to'achuu fi ittisuu irratti hojiileen hojjetaman bu'aalee jajjabeessaa kan argaman yoo ta'us, ammas rakkooleen xiyyeeffannoo barbaadan jiraachuu ibseera. Namoonni dhibeen TB irratti argama jedhamee yaadamu dhibbeentaa 29 kan ta'an gara dhaabbata fayyaa kan hin deemne ta'uu fi ilbiisonni daawwaa TB'n kan wal baran ta'ullee ibseera. Hanqinni meeshaa hargansuu namtolchee fi oksijiinii mudataa jiraachuun himame. Guyyaadhaa gara guyyaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan lubbuun darbuu dabalaa jiraachuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksise. Lakkoofsi namoota sababa weerara vaayirasichaan lubbuun isaanii dhabanii fi namoonni tajaajila dhukkubbii cimaa keessa jiranii dabalaa jiraachuu Inistituutichi ibseera. Hanqinni meeshaalee hargansuu namtolchee fi oksijiinii mudataa waan jiruuf yeroo kam caalaa of eeggannoon ofiifis ta'ee maatii keenyaaf gochuu qabnu cimuu qabas jedhaniiru. Walumaa galatti hanga oduun kun qindaa'etti Itoophiyaatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman 194 fi 524 lubbuun kan darbe 2741 kan dandamatan 151 fi 172 yoo ta'u guyyaatti gara guyyaatti vaayirasii kanaan namoonni lubbuun isaanii darbuus ta'ee kan qabaman daran baay'achaa waan jiruuf abbootiin amantaa fi biyyaa akkasumas qaamolee dhimmi ilaallatu hundi ciminaan amantoota isaanii fi hawaasa isaanii gorsuu fi barsiisuu akka qabanis himameera. Itoophiyaatti hammi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dhibbeentaa 26 dabaluun ibsame. Itoophiyaatti hammi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dhibbeentaa 26 dabaluun Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksise. Weerarichi sadarkaa idil addunyaatti dhibbeentaa 2, Afrikaatti ammoo dhibbeentaa 10 dabaluun himameera. Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa saffisaan dabalaa jiraachuu Inistituutichi akeekkachiiseera. Afrikaatti torbee kana hammi tatamsa'ina vaayirasichaa dhibbeentaa 10 yoo dabalu Itoophiyaatti immoo dhibbeentaa 26 dabaluun ibsameera. Itoophiyaatti namoonni wal'aansa cimaa keessa galanii haalaan dabalaa jiraachuu fi tatamsa'inni vaayirasii kutaalee biyyattii hundatti saffisaan dabalaa jiraachuu Inistituutichi beeksiseera. Hawaasni seerota weerara vaayirasii koronaa ittisuuf ba'an hojiirra oolchuu akka qaban Inistituutiin kun yaadachiiseera. Of eeggannaan hawaasaa tamsa'inni vaayirasii koronaa akka dabalu taasisuun himame. Of eeggannaan hawaasa biratti mul'ataa jiru tamsa'inni vaayirasii koronaa akka dabale taasisuu ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabalaa jiraachuu ibsaniiru. Lakkoofsi namoota dhibichitti cimee hammaa ol ta'uu fi sababa kanaaf hanqinni giddugala yaalaa mudachuun ibsaniiru. Hawaasni haguuggii afaanii fi funyaanii seeraan akka kaawwatuu fi qaamoleen seeraa to'annoo akka taasisan waamichas dhiyeessaniiru. Meeshaaleen hargansuu dhukkubsattootaa qabamuun namoonni biroon dhibichitti cime du'aa fi jireenya gidduu ta'uun eeggachaa jiru jedhaniiru. Fayyadamtoonni haguuggii afaanii fi funyaanii yookaan maaskii hidhachuun kan ibsan Dr. Liyaan sadarkaa magaalaa Finfinneetti dhibbeentaa 54 akka biyyaatti ammoo dhibbeentaa 35 ta'uu ibsaniiru. Dr. Liyaan ayyaana amantii irratti, iddoowwan ispoortiiwwanii irratti, qophiilee garaagaraa, kaaffee fi reestooraantiitti waliigala bakka namni itti walitti qabamu irratti of eeggannoon akka taasifamus yaadachiisaniiru. Itoophiyaatti waggaa dhufu hanga baatii muddeetti lammiilee dhibbeentaa 20f talaalliin vaayirasii koronaa laachuuf hojjetamaa jira jedhame.
Waggaa dhufu hanga baatii muddee 30 bara 2014tti lammiilee Itoophiyaa keessaa harka 20f talaalliin vaayirasii kooroonaa laachuuf hojjetamaa jiraachuun ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerichi kutaalee hawaasaa dursi laatamuu fi qabu sadarkaa laachuuf qophiin duraa xumuramuu ministeerri deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsaniiru. Itoophiyaatti tamsa'inni vaayirasii kooroonaa dabaluu fi sababa vaayirasichaatiin lakkoofsi namoota dhibichitti cimee fi lubbuun darbanii guyyaatii gara guyyaatti dabalaa jiraachuun ibsameera. Hawaasni of eeggannoo cimaa taasisuu akka qabu Dr. Darajjeen ibsaniiru. Itoophiyaatti marsaa jalqabaaf talaallii vaayirasii kooroonaa miliyoona 2.2 akka biyyaatti fudhachuun sadarkaa biyyaalessaatti talaalliin kun sadarkaan laatamuu eegaleera. Guyyaan TB addunyaa bitootessa 15 kabajamee ooleera. Guyyaan TB addunyaa bara kanaa addunyaatti yeroo 39ffaaf akka Itoophiyaatti yeroo 24ffaaf yaalii sakatta'insa dhibee TB biyyaalessaa yeroo 15ffaa wajjin walitti hidhachuun yaadatamee darbeera. Guyyaan TB addunyaa waggaan kan inni gaggeeffamu dhibeen TB har'as dhala namaa irratti dhukkuba cimaa fi du'a hamaa geessisaa akka jiru hubachiisuuf dhibee TB to'achuun wantoota godhaman hunda qaama dhimmi ilaallatu hunda waliin ta'uudhaan haala si'aawaa fi cimaan itti fufsiisuuf jedhameera. Dhibeen TB bitootessa 15 kan kabajamuufis qorataan biyya Jarmanii kan ta'e Dr. Robert Koch bara 1882tti bitootessa 15 argannoo ka'umsa gosa dhibee TB Mycobacterium tuberculosis jedhamee beekamu addunyaatti guyyaa inni beeksise yaadachuufis ta'uu himameera. Guyyaa TB addunyaa bara kanaa sababeeffachuun to'annoon dhibee kana irratti xiyyeeffannoo fi kaka'umsa uumuun waa'ee dhibee kanaa irratti yaada hiruufis akkasumas guyyaan TB baranaas yaa'ii sakatta'insa TB biyyaalessaa waliin ta'uun dhibee kana dhaabuun amma yaada jedhuun kabajameera. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktar irraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isiniif qindeessine kan hangamaa ture hanga torbaniitti nagaatti.